Hello nageenya arjal waaqayyo sini abaayatu bule wakki jirtu fayyaa nagaa keessanii arabbiletti geessan nagaa fayyaa koo galata waaqayyo sini jira jirtu nagaa jiraatanii samoona walitti deebine wal dubbisnee beennaa erga gaafa bishaan nutti garagale sin dubbiseen beeka sin dubbisee beeka gaaf qidhaame okay jirtu mesini yaada irra si yaannaan dhufee fayyaa jirtu baga jiraattan nageenya gooftaa isin yaa baay'atu har'a way sitti agarsiisu dhufe hojjedheen jira hojjedhee soorsaa eeguubani argitanitti sun kun wayin hojjedhe nyaata way hojjedhee eegaa jira dhufaa jira argitani wayyo haadha ko maal urgaa aslaala pestaaliin jala godhe wayin hojjedhe soorsaa eegaafani nyaata dhufaa jira yeroo inni dhufu ija isaa hidhee tan sarpiraayis jedhaanii ammas nagarsiisa waan hin hojjedhu isa dura mee nageenya waaqayyo isin haa baay'atu baga jiraattanii baga har'a geessanii warri haaddisii taatan sabiskiraayib godhaa amnaan kun natti urgaa jira warri turtan immoo baga nagaa taatan isiniin jira hunda keessa dusunan jaalladhaa amnaan kana tosoorsaa dhumi nyaachuu natti urgaa jira maalin godhane natti urgaa'e xaafii diimaadha sunqootti godhee ashawootti godhee kan bukeessee jechuudha yeroo inni koof jedhee bukaa'ee gadduutoon deebiin tolchee baalaanan tolchee leedhuma biddeen irratti huyyuu xiqqooshii absadhu naa eeyyamtu moo egguma inni dhufu nyaannu diddanii dhiisaa isinitti agarsiisa maal akkana jedhu amma qixxaa bichaan se'ina xaafii diimaan hojjedhe jechuudha maal akkana hojjedhe amma isinitti agarsiisa kun haybiidha isinitti mul'atu maal anayyuu natti urgaa'e isin akkam taatu achi teessanii xaafii diimaan barbaadeen duqeetii fi minaamini qabadii minaamini hin barbaanneen jira qabadiin garuu ani akkatti barbaade waan barbaadeef immoo isinii gala kun haybiidha saatu konnaa dhalee arra guyyaa kana saatii 8 lakkee arabu 8 kun saatii 7 beettu saatii 7 irratti saanii tokko gabaa lammaffoo irratti dhaadhalte irra lammaffoo warri beetta yookaan hojjaa lamaanii warri beetta yookaan gabaa daannoo warri beetta yookaan maal jedhama burqaa ammatti kana bichaa dhaadhalte saatiin har'a xiqqeessite qalbii illee qalbiidha nan bitee jechuudha kanuma bichaan bitee baay'ee bituun barbaanne harmaafani kan hojjedhee tan kamaaloon dubbatina yeroo soorsaan dhufu maalan godha beettu soorsaa ija isaa hidheen alaa ol gashaa namaatiin beenne agartee takka agartee ati nama hin beennetu mana kana keessa jira kootu seenedhee naan alaa ol dhufu ija hidheen ol gashaa jechuudha kanaafuu sinzim jedhaatu mana hordofaa sim jedhaatu ani irraallee cabsadhu amma inni dhufutti ijuma keessan duratti murannaan dhufe waan tokko quba koon hin tuqu saabisa na komattuqa jechuudha maarree kana dura daabbota isheetanii jayyan tokko yoo keessummaa wajjin dhufee maal gootattee natti hin kofaltu yoo keessummaa wajjin dhufee naate haadha fukaa keessummaa maaloo mana koora yoo dhufee anatu muree gadi baasa inni akkanaan jiru inni akka gaxariisan labboon hin dadhabeetiif shaan oolee gabaa dhaqee naannan aybii bitee hin qalladdu isin aybii kun maal dhugaan jedhiin asallee qammaseera sinin sawu nan du'eeqa dhugaa firfirii garuma jedhe tokkotu jira keesseen isa maqaaf hin fuudhu isin dhoksolee malee xinnuma tokko nyaadhee hin jedhamu sallee maqaan hin balleessinaa isinii galee nyaadhee hin jedhamu xiqqoo tokko nyaadhee kun egaa maal akka eeggatu isinuu beektu ani isinittiin himu egaa akkana goona qalli isinitti fakkaate soorsaa ija isaa hidheen ol gashaa ija isaa hidhee tan maalan godha sarpiraayisii qabda har'aa namatu waasii fidee maalin jedhaan ilaata sarpiraayisii qabda bakka namu waata takka argitee beenne mana keenya jiran jira isinii galee akkanan godha beekaa san saayinaa keetti waliin makuu dhiise maaliif akkasin agartanii jedheetan na argaa mo'aa kiyya argaa na argaadheni waan biraas mana kee urgaaraatu argitan isinitti haafidu waan qajeelina ishii dhiifama
waan inni irraa hojjedhe isinitti meera. Hojiidhuma koo isinitti agarsiisuuf ammalee egaa yaa'u amma kana isiniin jechuun barbaanne dhiifama isiniin jedha. Eeshi kun nagaha dhaqee waan fidee fufide simbiratti waliin makuu barbaadee tan isinii gale yoon kophaatti hojjedhee gadi baasee tarii mo'aa korraa waa barat isinis baraddaa maal anis gorsa keessanirraa yuutuubii karaa koomentii keessanii nan laala waan ta'eef waan hin dogoggore immoo asumarraa natti himtu waan isin biratti akkana godheef maaliif saayinaa keessatti waliin makuu wallaalee miti haybii ta'uu isaas agarsiisuu kan asitti hojjedhe isinii galee. Sorsa gaya idee feeta surprise sorsa jiranii nagartu dhufaan jira dee naadha walee jira yoo dhufu baatee hin tura ta'e na of kalchitu kaameraa keessaa wayin itti deebi'a maaliifi deeqaa kudhan isinitti hin dabarsuu akkam baay'ate hin barbaachisu maattiin godhas isinii galee kanarra maala fidee hin naqare yookaan immoo na egaa jechuudha manatti. Zim jedhaatu mana daawwadhaa akkasii maal akkan godhu. Ani ilaa inyaa dhullee isin biratti isin qammasu inni dhugaa urgaa malee manni dhufutti hin tokko isiniin jira. Waadaa isinii gale. Yoon sin sobee har'a galgala dhiiga biriindaa naa baasu waaqayyo ani isin hin sobu. Indee galadhu. Kaza miyaki yamun tufadina imbinne miya ananti dadatti ngola tansanin qabu yaw ka kuwa bettanuga akkuma keessanan diida keessummaa dha reeb dhufe engide akkuma bettanuga miya babbareedaa sanin qabu maal jechuudha miya itti bishaan kana gadi naqanii yeroo eeggatee immoo dhufaa sinin jedha dhugaa dubbachuufi isinuma gammachiisuuf garuu annatu nyaataa miti waan gaarii hojjedhe isin gammachiisuudhaaf har'a laaleetani nan nabe qodaasaa jechuudha kanaafuu kanumaan itti naqalan taazabina innaa ta'e dira shinyaa qaxxalaan qo'amee beektan isin naqube harka kiyyaa miti nan gubadhe anatu balleesse beektu itti naqee tan qixxaa yookaan toshamaa kanarraa baasuu deeme. Agartani maal jedhama nyaanni kun cororsaa jenne moo jennere goone moo gooneen jedhe cororsaa warra wallaggaa hojjedhe moo hojjenne sinin jedhe nasii beekaa hojjette dhiifteen jedhina eeyyanii goame haadha koo nan dadhabee dhugaa sinin jedha baay'een hojjedhe moo hojjenne cororsaa warra wallaggaa hojjedheera kasii boolaan deeman larga tiqalladaalaachuu hunde aku beduga softi kan naskah wadda male batam no mer kata aku bere aku be male badan bit uyar ka war na nabne duga sinin jira joror sa war wallaga san hojjedhe mono jennere isaan inyun caala hojjetani ifama na goda warras geertan shi jolle keenya yaa tabuwa kan dubbadha yeroo tokko tokko wala umbrame tababan sini gale asumaan kana sinin jira asuma warra meeshaa bitachuu barbaadan na ajajachuu dandeessu wanni barbaadan guute meeshaa wanni barbaadan tu sorsa yoo latti feedoon kan hojjedhu fuula isaa ija isaa hidhee fidee sarpiraayis godha malee itti agarsiisu galladduu isin amma kana laffa'ee toshee hin agarre inni mana hin jiru hojii deeme jaarsa akkanatti eeganii laalaa argitanii immoo gaaf biraankii gochaa gaaf ixaaraa aarsaa gaaf immoo nyaata bareedaa hojjechaa yoo jaarsa eegan jaarsi maal ta'a jaarsi gaasinuu beektu yoo dubbadhe kanatti aktu gaan dubbadhu dhadhaan kun haadha kiyya dimee shaadheessu dhadhaa shinaa fiddera amma garuu na jalaa dhumeera Waaqayyo guyyaa fide faarfannaa kana beektuuti
guyyaa mul'achuu guyyaa guddachuu barii ormaaf ta'u nyaanni kuni urgaa jiralleedha eenyu dhabe natti fakkaata wanti ilaalee jedhu xiqqooshi maal laan jedhaaga natti namtani barbaree xiqqooshi ijumaan yoo ilaalee jedhu barbaree illee baay'ee itti naqaa oole barbaree sinin sobuu haadha kiyyannaaf de yeroo isheen ufte argitanitti waaqayyoo dhimee ishinaaf haa dheeressu na jala erga ishiin na jala mana kanaa galte mana natti dukkanaa'e malee na barbaree dhabe natti fakkaata xiqqoo isa gaa yeroo nyaataa sana walitti deebinaa suursaan dhufaan jiru ijji nagaa wallu'aa arguun nageenya waaqayyoon nagaan turaa sinin jaalladha anillee chaa'oo